wanti jechuu barbaadu Hacaaluu Hundeessaa akkuma rukutameen wanti baay'eetu jira diraamaa baay'eetu jira akka inni rukutameen intalli Laamroot Kamaal jedhamtu sun isa duukaa turte isa duukaa Hacaaluun biyya Itoophiyaa sana keessatti waan baay'ee xiinxaluu danda'u qabdu jara keenya biyya Itoophiyaa sana keessatti konkolaachisaan harka mirgaarra taa'eeti kan inni makiinaa konkolaachisu Hacaaluun suuraa gaaf sanaa agarreerra hundumti keenya waliin agarree dhiigni Hacaaluu Hundeessaa bakka fireeniin qabamu jira bakka konkolaachisaan itti hirkatu wambarii irra jira jechuudha Hacaaluun gara kamiin rukutame gara mirgaaraan rukutame Itoophiyaa keessatti konkolaachisaan gara kam taa'ee konkolaachisa yoo jettan gara bitaarra taa'ee konkolaachisa kanaaf Hacaaluu Hundeessaa kan rukutame yookiin magaalaa keessatti namni snaayiperiidhaan yookiin kilaashiidhaan fagoorraa hin rukutu halkan Hacaaluu Hundeessaa yookiin intala bira jirtu sana tilmaama rabbi dhugaa nu haa dubbisu garuu intalli sun bira jiraachuun parsantii 100 dhugaadha odeeffannoo aan qaburraa jechuudha odeeffannoon kun immoo tika mootummaa keessaa ba'e Hacaaluu Hundeessaa shugguxiidhaan yookiin nama gara mirgaa taa'ee jirutu iyyuu cinaacha isaa gara mirgaatiin rukute nama gara mirgaa isaa taa'ee jiru shugguxiidhaan jechuudha yoo kanan taane nama gara mirgaa jiru sana buuseetiyyuu namni kan biraa shugguxiidhaan rukute jechuudha kanaaf intalli akkuma Hacaaluun rukutameen utuu lubbuun isaan ba'in eenyutti bilbiltee tikoota Abiyyii jechuudha ijoollee afaan Oromoo dubbatan ijoollee Oromootti bilbilte tika mootummaa kanaatti jechuudha ijoolleedhuma Oromootti bilbilame maaliif isaanitti bilbilame jalqaba maaliif tika mootummaatti bilbilame jalqaba tika mootummaatti jalqaba maaliif bilbilte mucaan ishiitu bilbile warra bilbilli kun itti bilbilame keessaa informationiin kun nu ga'e maqaa isaanii ammatti waamuun hin barbaachisu maaliif dhugaa baay'eetu dhokataa jira namni akkuma lubbuun koo lubbuu Hacaaluun caaltu lubbuun koo Hacaaluudhaaf habaddu akka afaaniin jedhamu kana miti nama baay'eetu dhugaa Hacaaluu awwaalaa jira Oromoo keessaa nama baay'eetu dhugaa Hacaaluu dhoksaa jira Oromoo keessaa artistoota Oromoo keessaa nama baay'eetu dhugaa Hacaaluu dhoksaa jira irra taa'aa jira namni jalqaba Hacaaluun yoo xinnaatee utuu lubbuun isaa keessa jiru namni sagalee dhagaye yookiin akka reeffisaa akka inni du'ee lubbuun isaa keessaa ba'een reeffa isaatii ho'aa jiru kan bira ga'e tika mootummaatii fi Galaanaa Gaaromsaati amma asitti wanti maqaa Galaanaa Gaaromsaa dha'uuf akkatti duulamuuf miti waan inni keessa jiru isatu rabbitu beeka Galaanaa Gaaromsaa garuu wanti inni beeku sirriitti jira biyya sana keessatti wanti isin hubachuu qabdanu Shimallisii fi Taakkalee Uumaafaa kan jarri miidiyaa irratti ba'anii boo'anu yoona waan dhugaa dhoksaa jiranuufiyyuu keessi jara ammaatee akkana bo'aa jiru malee du'a Hacaaluu qofaa miti namni baay'een du'a Hacaaluu dhoksaa jira shira irratti xaxame Oromoon keenya dhoksaa jira maaliif beektu mootummaan kun garaa kutateera isaaniif illee taa'u isaanillee ajjeesuu danda'a yookiin sodaachisa daangaa darbetu irra ga'ee yookiin immoo erga Hacaaluun darbee biyyi kun maaliif jeeqamti waan jedhuun waan baay'ee seef godhanii dhoksaa jiru artistoonni Oromoo keessumaa yeroo sanatti bira ga'an iccitii kana ummata Oromootiif yoo xinnaati biyya keessaallee baqatanii ba'anii iccitii kana ummata Oromootiif kaa'uu danda'u qabu dhugaan jirtu intalli kun yeroo Hacaaluun ajjeefamu bira jirti kan isin jalqabatti bilbilte tika mootummaa Abiyyiiti ijoollee Oromooti immoo ijoolleen sun maqaadhaaf jechuudha ijoolleen sun ijoollee Oromooti tika mootummaatti bilbilame jalqaba maaliif tika mootummaatti bilbilame jalqaba eenyuun dhokachuufi balaan tokko yeroo mudatu balaa konkolaataa ta'u namni balaa konkolaataa ta'u yookiin immoo namni rasaasaan rukutamee du'uu yoo bakka sanatti du'e akka seera addunyaatti yoo du'e lubbuun isaa darbe bakka sanaa hin fuudhamu jalqaba achitti kaameeraan dhufee qaamni seerri ilaallatu poolisiin qorannoodhaaf dhufee achitti kaameeraan viidiyoon waraabama bakki tokko rasaasni eessaan akka lixe eessaan akka rukutame mastaawutii kamtu cabe foddaarraa rukutame immoo keessaan rukutame wanti jedhutu iyyuu jira seera teknikaa keessatti jechuudha seera addunyaa keessatti reeffa yoo ta'e achiin kaafamu yoo namichi sun lubbuudhaan jiraate lubbuu isaa hambisuudhaaf jecha fuudhamee deemamaa jechuudha Hacaaluun erga bakka sanatti du'ee maaliif viidiyoon maaliif suuraan kaafame maaliif dhokate eenyutu achii kaase jalqaba maaliif kana gaafannu har'uma jechuudha wanti kana dubbachaa jiruu fi wanti kana dubbachaa jiruuf shira achi keessatti xaxamaa jiru yookiin waan miidiyaa irratti dubbatamaa jiru kana nuti amanna jechuu miti garuu namni amanaa jira biyya keessatti waan baay'eetu ta'aa jira akka asirraa olola oofnu kana miti ummanni Oromoo biyya keessatti wal qoodaa jira
Ummanni Oromoo shakkiin itti uumamaa jira. Akka keenya kan hubannoo ummatan qabnetu jira biyya keessa. Dhugumaa yidaa tarii shaneetu ajjeesee tarii Oromootu mucaa kana galaafatee waan jedhamutu kaa'aa jira deemaa jira biyya keessatti. Ummanni of sodaateera. Ummanni ripheera. Ummanni du'a jibbeera. Du'a sodaateera. Kanaaf dhugaa kana ummanni Oromoo communitiin Oromoo biyya addunyaa hunda keessa jiru jala deemee dhugaa mucaa kanaa barbaaduu qaba. Har'a eenyuun iyyuu caala. Eenyu anaaf si caala warra lubbuudhaan jiru caala. Oromoon yoo dhugaa qabaate dhugaa isaa falmatee haa argatu. Garuu dhugaan Hacaaluu Hundeessaa nama hedduudhaan haguugamaa jira. Maaliif? Yookiin biyyi kun akkasiin akka biyya taatee itti fuftuuf jecha biyya kana seef gochuudhaaf jecha dhugaa mucaa kanaa dhokataa jira. Yookiin immoo sodaachisa mootummaatiin. Mootummaan nama baay'ee sodaachisaa jira. Warra aangoorra jiru mataa isaanii taakkalee uumaaf shimallis warra akkana borcaman kana mootummaan taa'i gadi kai jedheetu waan barbaade gochisiisaa jira jechuudha mootummaan Abiyyi. Kanaaf dhugaan mucaa kanaa awwaalamaa jira. Dhugaan mucaa kanaa akka hin awwaalamneef miidiyaa warra harkaa qaban warri sagaleen jaraa dhaga'amu addunyaa keessatti OMN dabalatee kan irratti hojjetamuu qabu. Mucaa kana bira kan turte hintalli kun eessa seente? Eessatti galte? Eenyuuf bilbilte? Eenyutu qorate? Reeffa eenyutu lafa kaase? Kan jedhu kana addunyaa biratti dhiibbaa uumuu danda'uu qabna. Jalqabbiin keenya du'a Hacaaluu Hundeessaa dhugaa Hacaaluu Hundeessaa barbaaduudha. Inni dhugaa Oromoota miliyoona 50 barbaadaa du'e waan ta'eef dhugaa Hacaaluu Hundeessaa barbaaduutu dirqama keenya har'a. Tokkoon keessan sobanii asirraa lubbuun koo lubbuu Hacaaluu Hundeessaatiif dabartu an bakka isaa hadu'u jechuuniif bakka isaa du'uun tokko miti. Biyya keessa Oromoonni iccitii du'a mucaa kanaa beekanu kan dhoksanii irra taa'aa jiran baay'eetu jiru. Wanti kanaa waliin jiru. Ijji mirgaa keenya Hacaaluu Hundeessaa dhabame. Ijji bitaaf ijji mirgaa keenya qabame. Jawaar Mahammad hidhame. Baqqalee Garbaa hidhame. Yoo ummanni Oromoo keessaaf alaan callisee du'a Hacaaluu irratti homaa tokko dubbachuu dhiisee taa'ee boriitu Jawaar Mahammad yoo dhabamsiisan akkuma Nadhii Gammadaa Baqqalee Garbaa yoo dhabamsiisan Dajanee Xaafaa yoo dhabamsiisan eenyuun gaafachuufi jireenyi ati arra biyya namaa keessa jiraannee ilmaan keenyaaf hawwinu kun ilmaan kee kamtu keessa jiraata biyya sana keessa akkamitti jiraachuufi akkuma waggaa arfan darbe bara 2016 2015 hiriiraan karaan cufamee lagannaa gabaatiin waanuma akka sanaatiin mootummaan kun waan jilbeenfatu sanitti fakkaata kun of sobuudhaan siin jedhe maaliif of sobuudha beekta kaleessa nu wajjiniin turan siistama kana beeku Taayyee Danda'atu siistama kana beeka. Hangaasaa Ibraahimtu siistama kana beeka. Shimallis Abdiisaatu siistama kana beeka. Siistama kaleessa Jawaar ittiin ummata kana qeerroo of jala hiriirsee ittiin qabsaa'aa ture. Siistama kana beeku waan ta'eef siistama kana itti nyaatameera. Siistama kanaan deemuun dhugaa Hacaaluu arguun dhugaa Oromoo baasuun bilisummaatti ba'uun karaansaa fagoodha. Siistama biraa barbaaduutu barbaachisaadha. Hayyoonni Oromoo hayyoota kumaatamaan lakkaa'amu qabna addunyaarraa jennu kun akkamitti karaa biraa fala biraa akkamitti barbaaduu dadhaban. Okay, waan tokkoon sin gaafadhamee Oromoo warri na dhageessanuuf warri kana boodallee viidiyoo kana dhaggeeffattan. Amma kanatti torban kana guutuu erga Hacaaluu Hundeessaa du'ee awwaalchisaa akka itti salphanne agartan. Awwaalchisaa salphatee ka'ee miidiyaa irratti akka itti salphataa jirru argaa jirtu. Kana booda gaafa torbanuma kanatti aanee yoo interneetiin baname mee waanuma tokkoon sin gaafadha ijaarsuma Oromoon qabu torban kanatti aanee interneetiin yoo baname karoorri itti aanu maal karaa cufuudha karaa cufuu booda'oo gabaa lagannaa booda'oo ijaarsa oppiidiyoo ijaarsa bilchiginnaa kutaa Oromiyaa keessa jiru diiguudhaaf ijaaruun barbaachisaadha. Boroo mootummaa keenya jennu biyya keenya jennu ijaaruudhaaf bu'uura maalii qabna utubaa maalii qabna tarsiimoo maalii qabna istirateejii kamiin qabsaa'aa jirra maalitti deemaa jirra waanuma harkaanu qabu kana balbal jedhaa jirra moo bor maal gochuudhaaf deemaa jirra boruma iftaan duuba guyyaa 5 duuba torban dhufu booda maal gochuudhaaf deemaa jirra tokko Jawaar Mahammadiif Baqqalee Garbaa hidhamtoonni Abdii Raggaasaa hidhamtoonni hundi yoo ba'an
maaltu itti fufa? Karoorri keenya sana booda jiru maali? Tokkummaan keenya haga sanatti jabaatee deemaa jira. Yoo isaan ba'uu dhabanoo diyaaspooraan biyya alaarraa hiriira mormii geggeessu kun maal gochuudhaaf deema? Karoorri itti aanoo maali? Ejjennoo maaliitu jira? Maal gochuudhaaf isteeppii kamiin deemaa jirra? Okay, Hacaaluu Hundeessaa dhabneerra. Gumaasaa baafnaa jedhanii afaaniin odeessuun gumaasaa baasuu miti. Ansanitti maal jira? Dhugaa wal dhoksuun hin ta'u. Maalii fi akka itti tuffatamne anis isinis beektu. Nuti tokkummaa dhabuu keenyaan wal nyaachuu keenyaan gumaa eebbisaa addunyaatu utuu hin baafatin, kan Usmaayyoo Muusaa utuu hin baafatin, kan Jaalnadhii Gammadaa dhaba Muusaa utuu hin baafatin, Hacaaluu Hundeessaa utuu isaaniif gubatu, tokkummaan Oromoo dhaba Muusaatiif utuu